الشيء كم بلتانين أكم أولتن أكم رفدن أجيفتو تدعوتو تأني ميديا ورنم بيني أن ألم تدشون جرما نجني وقت أيو بكجرتنتي سناga kamu sinin jera kamu boleh wangko arab ranki hujjena yo cel kawati fi zabbe jini zabbe mporteratin hujjetare yada takona fide ena branki cimoyu me walwan odo agar rewoya injan kamna de kayada zabbe masih fakata gari la ragga fototo kenya gari taye ne kan koppe sinuda na timbo halan kan jenno yanne koppe fane di yanne yeba na katana de sinachi burte zabbe si barbada kot ese tanta video jenis ini alanjira be marrero jenna malaje atumani koi mango da termos nas keja didde mi termos arake kan ginjen nan didde atuma na doksite duka ertamate to mucha musi malan jadu kumaira malan duka mas nan kala dare mango da termos nas keja inu gisin nan didde ate avasana te fitu ta gati machofte ojino je tarako mana arke olu male ara mucha anike rabbi rabbi nyeri nika gatti waga kana mucha arike nacheto arake nugini sidukuba gara take kuba arake sidukuba sininje waga yosifadis termos mal ko dare malakka mal ko foli na arake da mana badudi adellem lari oga jarsi buhelu lan chat faritti galapatan etanane arake no malakka foli ne sa foli mana ke arake da kan durani tiqata jarri akide to ko enyu to fit ye mazarin finne exeto on fit ay qata male muchanno konan rugaje tama sobi jole mana se baratte ara ba yesus kinolan arake gonno ke chejero kodino ke cha malakani sa ke chejero ando ma ke chete ganame anna sesu mana kana arake nan kasene muchawa ini si adisu so bakuli ujaki yamoti man jere kana arake ko kan cha uri kana man jirenya kana nando arake ba sobi nugasai bicara kami ke nama Kristal apa? dokumentai nana argesinya termos tabe lamma talan fodi marake da mana kana sele sitti melanan mata ke tura urdetin mata ke tura kanu tasasate irta tasasate waqa termos mal gora malaka hindo gongorte ujaki yamoti rabbi ani oga dumo sae ni fati galapatan nafade tanani asgore male ani jangan kana kopimo Islandin barbanu kau san Islandin finnu termos itti bidatte Bukan garanna dukubete tasabba kafita bafusso laki ujaki yamoti uga tapi mau kasom nenam beka laki lakara so wan so wanis de ani kalatin arge mana ke cara ke yenyu duga mana kan ontu beta amo mo wanna kana barom sasiti tahu sababan tan ani na me ka batari tina wallale nambe kana dubarto ka yola dente dugu isani fu ani be yesus njata gas na warra kana ni dente ambarte nambe ka che ishi ana rake ya muchaku na sai koi de mini si yero hunda sitani yiti sambra hafi indara sambra hafi nan dite ishi yala mucha soba mal soba dukana be hana marge armusin ta usati mare fude dugu kono na remiti ishi bira hafi ishi na rake yalati machofte si mache jalacho miti shiri tinu adika de machofte karar ho chistu narge na ishi bira e soba te amma saraftu yo gp ya mutane si ana kasina gode mana balle charo miti na surali lappe ko kokka miti sira kumai mana dukum nesi kan ono de to arake mana si rafa chako na kuturamo lamma talan ate ama ni di fa baga fa mana wa kan dugune la arake mana kan si anu sampai ni soba le ya tuh tugasi ya la pute nage chamutin ogdiso kamera tasidala Geta Mana mucecira sajira araken ak samu na bawo naman mati filum nambe kashina ifa baja keniti ojiki ya ini ada tadi warna badia Inna. dibayan wan Kesa turu oksa jamarani zabbe kayak Faris badini boda susi titate inna of jalan amma dema amma da ku kicani gurguru gari tanawa walla situ na na kana ba fitar kisai tagad kana fi mucha tarbi fer bitemala no gargite ishi abu sin magora re mala kecha amu shi tahu dan daure ngada fides go
isaa fiddee dhabe. Bakka fe'aa dhufu dhufe tarmusiin. Maaliidhaan dhufu? Tarmusiin haraqee bichaa sila baatuu fi haraqeen jira mana kana keessatti. Tarmusiin haraqee baata. Biyya keenyatti kan hambeeku. Dhugaa jettaa garuu. Naannoo keenyatti kan hambeeku tarmusiin haraqee baata. Waan biraa mukziimii keessan taa'u. Hin qonnuun itti farcaasnu ittiin oofnu ittiin hin haramnu tarmusiin haraqee baata. Maal godhu? Yaada dhufee mucaa qonnuma argeet sila kan dhuguu eechata. Waaqayyo si arginu wantichi kun dhuguu eechaa hartaa. Dhugum. Burte garuu sabbeen kuma dura natti meeyyu ndawum maal fingaa jedhee tanan arragaggee malee qalaalilloo shittaa minaanas. Yoorri hadhe maas dhaqqama garuu malee wanticha kana maraqichii fi maraqichi sila mana jiraateef hin dhugdi jettee wassaluu duratti. Viidiyoo hojjennaan jedhee sabbeedhaan ayi dura kana naa gaafadhu qarrasaa jirtaa hin biyya. Araqee manatti fiddee dhufne takka mana keenyatti agarre ara yoon argu yeroo dabre intala sanoliin deemti ishiitu barsiisee qaba. Ishii biratti hubatte. Ishii waliin gabaas hin deemtan dhaba araqeetitti namni natti meera. Ijoollee hojjaa ofii malee namni maqaanii. Gabaas hin Yoo deemtan. kan dhuguma gangammastu ta'e. Ishiin na qabmasin. Araan siifan kakadhaa. Maal jettee na kakadhaa dhugni hin dhumne ta'e. Kakaatiin si garuu dhugaan jiraate Ni taanaan. kakkatiin dhugaa jiru himiitti. Hinoo ishiitti himeera duratti araqee kana dhaadhaabdu moo. Hojii kiyya malee naman kaan hin dhugne waan ta'eef bara mana echaa fudhee mana qaba. Maqaa Yesuus inni sirraa camu seexanni kun seexana akkamitti jechisee tokko. Ani dhugne kaan. Inni beekamu Maal abbee kaneen. maana kaaddaa. Zabbeen maalis sobaadhee yaadu. Maalis jalqaba na. Maal na sobu dakka kita dhasifame sobonis. Kaaddaa. Lakki. Maal kaaddi maal jettu. Kaanes hin beeku. Araqeen hin jira xaamusiin hin jira jenni. Shittaan uggeeffadhe shittaan ishii nadhee kareecha galgalaan jammaree naan jedhe. Araqee kecha anarraa uggeeffattaa? Gara biraatti dubartii biraa uggeeffattee dhufteetii Ani poolisii waliin akkasta haafattuun intala nama jedha Oromoon dheessi. Hojii keennatti maalta? Eegi turtee dhufte kale? Anasi moana. Eegi turtee dhufte? Ana musi. Na rifachiisuuf ta'assaa malee hojii tokko kan taane nusuu ta'ee tasitti haasa'aa Ana jira. musi. Silki. Araan silki handa sa'aatii biratti dabalame silki araan na yaadachiste raffadheeyyuu. Amma sitti kan qabsiise. Silkiin si dawwalamee. Dawwalame. Silkiin kiyyaa didee. Sagalee isaa guddaa wayiiti sa'aatii shanitti dawwalameedha. Cirraash dhiiramu. Burtee naan jedhu. Kunis rifaatu tokko. Maannaan booddee daa'imni rifatinatti fakkaate ani kaasif jennaani maallaan jedha ayi dhiifama tasaasaatee tamiina. Akkas tasaasa'uu danda'a sirrii Guyyaa bakka araqeetti wal argitan. Cirraash warruma dhiiraa wajjin taa'ee moo? Si hojjaa kee. Ani ganaa qooyi araan jara yaamaan maatii kee ta'uu amma. Haala isaan dhufan torbanii isaan faayyoo dhufan haraqee jedhanii dhufan itti tagala godhanii laamusii godhama gaafna. Narraa dhawwan wani teewwati narraa teechisan boriddaani karaa hiree kiyyatan deema ijoollee tokko qabadhe. Ikkoo eegaa ejji gamnaa dura boochisaniiti. Ana masitti lolu qaba. Akkasii isa biratti geejjani. Cirraashi nama haraqee dhuge suuffatee dhufee sirraana. Si yaadhiisu. Inni nama dhiisu si yaadhiisu. Sittanuma waan an dhoksitu natti. Dhugaa ani dhugaa Kiristoos maqaan nama sobaaf. Maalifannaa? Eenyutu soba hin jira reessa beeku. Beeko itti fakkeechee jedhe itti fakkeechee irraa cabu seexanii. Animu. Ani sinnuu hin eegaa. Maal ijoollee waan biraa fille silkis ni dawwala beeku. Fanallee ta'ee wayyaa. Maal jedhama? Ilaalaa inni dhugaadha. Isillee wayya gaara ga'e. Wayya kaa isa kan nan didas ta'uu danda'an beekamu. Inni immoo maal jaanna wal kun. Ayi ani kaasif jennaani ayi bakka dhiifama ishiin barbaade tureedhaan jennu ayi rafteetti. Ijoollee teenyas ta'uu danda'a isa leedis. Ijoollee teenya sirkii isaan hin beeku ani. Namarraa is fudhanii dawwaluu danda'ani booyyee nama beekamu. Sa'aatii sanis si dawwalan. Namni immoo amma beektaa dhufee hunda. Sa'aatii sanis si dawwalan. Akkuma anis immoo koraa lakkoofsa takkasoo sa'aatii si bira dhufuu danda'a. Akkas ta'uu danda'a. Kana dhawannoo jedhu. Burtee naan jedhu. Burtee raftee maali eenyu naate na. Laalee akka kana baabbaru laalee. Ishiin barbaade tureyyuu bakka dhiifamaa naan jedhu. Sa'aatii kana maani rakkoo jira maani nennaan ayi ishumaan barbaade tureyyuu. Kanaaf ishee inni magabaa naan jedhu tole. Jennaan ani ijoollee
xixinnoonis rafanii eenyu sa'aatii saniin hin kaasu illee tanan ganama gizee buna dhugu gaafate silkii si bilbilametti tola bee kaleessa oltee jedhan ay kara akkas kara gabaa deeme kan dhufee naan jedhe jedhaashee seexana waan hin taane si xusuustu tana sirraa awwaaju kana ni tachiise maal abbaa sabta kan tasoo wal tachiisa soba dursaa wanno jedhee gabaa olte daashin kale gabaa olte ani gabaa motii maa fallaali gulliteedhaan oli oy dhabaara kee tolte ani maa bakka si bahu namicha sani maa raggaasaa maani Tareera. Raggaasas ta'ee bajigaa ani hin beekuun dhugule kan dhugaatis taasaaraan. Isatti sin gabbate qananii wajjin isatti sin gabbate. Tarmuun sidaati fiddee dhufte. Innaa laal wanta akkana kana ana jiruu kiyyaaf kan keessa wanta kana ofirraa buusuu qaba. Sirraa cabu. Ani siifas tsallee ati garuu sitti akka eeggisifiini ani siifas tsallee sirraa cabu. Sanuu amantaan annaa tsallii taa'edha. Siifuu nan tsallee yaame. Situ nazali yake cha dabre. Burte asira jiru sanu wanna jiru himte dasna ya. Hindu una ka tawanne drama. Kamita kun mangida. Ka setan kan gore kapishi. Setan ni mana go. Ida ke oke cha yaste wannan kadini. Duas la jiru kan kalmashiya. Wa unda inkan. Alotu masite kadu. Alme suutu maali tu maratte miyo. Ay. Rosa fundura Afusum. Ishini lali. Kadu tak bubat tunjuk. Sina man todo maaf dia sera kota. Hojii kiyyaa motii dhagarree hin dhageenye. Ishini wanta hojjete tokko. Almo imbe itazabe duru akkanama. Shiwana. Wanna tane no na dhabe dubbata mana akkana. Naman tuwati. Saniyaash gisee hundaa baay'ateet mamoy. Jechuuni ma'aaracha argee annoo malakki armusii dheengadda fidee isa san kaadee. Maaliif fiddeedha gaama? Armusiin kun maaliif mana seera? Dhufee miini namaa galaggalaa taa'u man. Maal godha? Dhufee. Waan calaa. Geebaa miti beeku. Geebaan ijoolleen dheengadda fiddisanii miti beeku. Yaam ta'ee armusii namni wayii gatuudha karaa fide fachin ta'a. Hin taa'u waan akkasii. Armusii kana baasii gate iddoo narraa. Deemamu baasii gate. Nan cabsaan. Armusii kana. Burta Ibrahim kitab. Nan cabsaan. Maali?